Itoophiyaan bitamteen beektu sirna kolonii bituudhaa dhufee cabsitee jedhama. Eeyyuu kan cabse. Gabayyoo miti. Gabayyoon Adwaa irratti waraana gaggeesse miti. Adwaa irratti aarsaa kaffalee akkitti du'e. Asii deemee Adwaatti humna waraana Itoophiyaa gaggeessee ofii aarsaa ta'e moo'e. Adwaa irratti eega gabayyoon bee booddee alaabaa Itoophiyaa ishee har'a kan dhaabe eenyu? Baalchaadhaam. Moonee alaabaa kan lafa Adwaa irratti dhaabe kun Baalchaadhaam. Gabayyoon geensaa maal ture? Baalchaan geensaa maal ture? Garasuun geensaa maal ture? Abdiisaa Agaa geensaa maal ture? Jaagamaa Keelloo geensaa maal ture? Taaddasaa Birruu geensaa maal ture? Agarii Tulluu geensaa maal ture? Kabbee Buzinesh geensaa maal ture? Oromoo alatti hundi ta'e hin jiru. Hunda laannee, lafas laannee, seenaas laannee, gootas xiqqeessinee keessaa baaneetu fiixeetti moggaatti baanee ilaalaa malee ijaarsa Itoophiyaa keessatti haphee ta'e Oromoon walitti qabuunsaa jechaan lafaan duwwaa osoo hin taane dhiigaan kan mirkanaa'e. Gootonni kun hundi isa agarsiisu.